kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii keenya aartii mo'aati. Qophiin aartii mo'aa keenya har'a eegaleedha kan jiru jechuudha. Egaan torbee darbee keessummaa tokko isiniif dhiyeesseedha kanan ture. Keessummaan kos barreessaa fi daayirektara fiilmii kan ta'e Biqilaa Asfaa waliin turtii taasiseedha kanan ture. Egaa gamanumaanis waada tokko isiniif galeen ture. Torbeen kun egaa fiilmii eebbaa akka ta'e illee isinitti himeen ture. Guyyaa har'aa eebbaa fiilmii Finaafdha jechuudha. Akkuma waadaa isiniif galetti egaa isin biraan gahuudhaaf asitti argameedha kanan jiru jechuudha. Artistoonni fi namoonni bebbeekamoon adda addaa egaa guyyaa har'aa fiilmii kana eebbisiisuudhaaf asitti argamanidha kan isaan jirani. Waan isaanitti dhaga'amee qophii isaan irra jiran egaa tokko tokkoon dubbisee isin biraan gahaa jechuudha. Haga dhumaatti na hordofaa affeeraa kooti. Gamanumaan immoo haala kanaan kan na miidhagsitee mana uffata lubaan diizaayin hedduun isheen galateeffadha. Haala isin barbaadaniin isiniif hojjechuu dandeessi jechuudha. Bakki argama ishee naannoo Saalatamirrat Daraar Mool irrattidha jechuudha. Achi dhaqxanii akka feetanitti yoo jettan kan isheen isiniif hojjettu ta'a jechuudha. Haga dhumaatti nu faana turaa qophii kana qopheessuudhaan isin biraan kan ga'u ani Salaam Salamoon turtii gaarii. Bagana gaannu edda. Egaa maqaa kee yeroo darbee illee miidiyaa keenya irratti argamtee turte har'as dhufteetta warra sin beekneef maybe maqaa kee. Saamu'eel Tasfaan jedhama. Ayyee baay'eesti miidhagee jira. Baay'ee bareeda. Galatooma Oromoon akkasuma bareeda baay'ee. Egaa kudhan keessaa meeqa akka laattaniif isinumaa fannisaa. Tole guyyaa ragaa eebbaa fiilmii Finaaf irratti argamteedha kanatti jirtu. Mee qophiin jiru maal fakkaata? Qophiin jiru bareedaadha. Hundumtuu hawwataadha. Babbareedanii dhufanii Finaaf immoo aartii Oromoo keessatti waan guddaa fidee waanta dhufeef an akka yaadaatti waan gaarii deema yaada. Keessattuu daawwattoota keenya dhugaa dubbachuuf waan tokko hin taajjaba Saamii irratti jechuudha. Yeroo hundumaa qophiin Oromoon qopheessurraa haftee hin beektu. Taajjabbiin koo kan hammeenyaa toon taane baay'ee waan nama jajjabeessuu qabudha. Yeroo hundumaa qophii qophaa'u irratti hin argamta, namoota jajjabeessuudhaan beekamta. Meeshaa kanaaf maaltu si kakaasisa? Anaan kan na kakaase mammaaksa Oromoo tokkotu jira. Surree jirba irraan cittee abbaatu waraannataa jedhu miti isa kaanillee isinumti fixadha. Garuu nun kan keenya hin jabeeffannu taanaan ormi biyyaa dhufee nun jabeessu si galeera. Nun gaafa kan keenya irratti wal bira dhaabbannee wal jabeessinee waliif jirra gaafa jennu hin bareenna. Kanaaf miidhagina gatii ta'eef jedheen yeroo hundumaa argaman. Baay'ee namatti tola. Namoota kaaniif illee dhaamsa akkasiin qaba dhugaa dubbachuuf wal bira dhaabachuun qarshii qofaa miti yaadaan illee qophii waliif qopheessan irratti waliif argamuun illee egaa mooraalii namaaf kenna yookaan haamilee namaaf kenna. Egaa ammoo gara fiilmiitti eebbaatti seenuuf jettaan qabeessi dhaabe gamanumaan Biqilaaf egaa guyyaa gammachuu isaatii har'a maal ergaa qabdu yoo jiraate isa? Biqilaa Asfaa yookaan Biqoo Abbaa Miixuun jedhanii Abbaa Miixuu jechuun kanuma isaati miixuun kan isaati baga gammaddee baga waaqayyo guyyaa guddaa kanaan si ga'e itti fufii kan kana caalu immoo asitti qofatu hin taane gara baargamaattis baanee waan hundumaan goona jedhee manni yaada. Hayyee guddaa galatoomi yeroo gaarii. Galatooma. Tolee mee maqaa kee nutti himi? Roomaan Addunyaa. Hayyee guyyaa har'aa eebba fiilmii Finaaf eebbisiisuuf atiillee as jirta. Egaa mee sitti bareedillee dhufteetta? Baay'ee miidhagee. Galatoomii fiilmii kana keessatti illee gahee ati taphattee hin jira. Mee maal taatee hojjettee haalli fiilmichaa maal fakkaata? Kan inni hojjedhe baay'ee illee hin qabu. Barreessitoota hin hojjedhe haalli fiilmichaa baay'ee bareedaadha. Fiilmichi walumaan ilaalla. Wayyuu. Tole egaa qophii hundumtuu dhume egaa gara eebbaatti deemuuf jechaa jirra. Atillee taarifattuun si qabe. Mee haalli qophii maal fakkaata keessattuu immoo dadhabbii guddaa keessa darbameedha. Qophiin kun kanarra qophaa'ee fiilmiin kun eebbaaf kan ga'e jechuudha. Isa kanaaf mee gammachuu akkamitti dhagahama?
Dhuguma jettee fiilmiin kun sirriitti gulaalamee tureerallee eegee hojjetameetti yaadameeti kan inni dhufe nama hundumtaawwiidhaan eegaa ture fiilmii gatiin guddaatti kaffalameedha. Dhugaa rabbi ani yoo ariifadheedha amma inni ilaalutti jechuudha hojii bilchaatee sirriitti ta'ee waan ta'eef amma inni ilaaltu ani yoo ariifadheedha dadhabbii guddaa qaba ture ana caalaa immoo moor biqilaatu gaafattee sitti babaa'ee dadhabbiisa. Tailega mee kiruu waliin hojjechaa turte akkasumas immoo guyyaa cidha biqilaadha guyyaan irraa isaaf immoo gamanumaan ergaa qabdu cidha yeroon siin jedhu yerootti gatii ija dadhabbiisaatii argaa jiru jechuu barbaadeen isaafis gamanumaan ergaa yoo qabaattee dabarsi. Okay, biqoo dhugaa jecha ittiin ibsuun qabu. Mucaa baay'ee jajjabeeffamuu qabudha. Hojii isaa kanaan dura miixullee hin beekna hundi keenya hojii ajaa'ibaadha. Biqoo baga kanaan si ga'een jedhaani maalin jedhani kan bira. Sinillee bagatti si ga'e galatoomii turtii gaarii. Galatoomii. Salii daawwattoota keenya amma immoo aartistii guddaan na cinatti argama. An guddaa jedhee waama qaba. Mee namoonni si hin beeknellee badaa jiru jedhee yaadu garuu daawwattoota keenya waliin wal bala. Soorana Dumaasuun jedhama. Guddaan maqaa diraamaati. Salii baga nagaan dhuftee. Baga nagaan dhuftee. Guyyaa irraa eebbaa fiilmii Finaaf irratti argamteedha kanatti jirtu. Mee qophiin jiru maal fakkaata gara fiilmii ilaaluutti seenuuf jenna egaa maal fakkaata mee qophiin jiru haalli jiru baay'ee namatti tola baay'ee ho'aadha. Amma immoo fiilmicha ilaaluuf baay'ee jarjarree jirra. Fiilmiin kun immoo iskiriiptii isaa dubbisee waan hin jiruuf akkamitti iskiriin akka ta'e ilaaluuf an keessumaa baay'ee jarjarree jira. Baay'ee namatti tola keessattuu gaa namoonni hedduun asirratti argamaadha kan jiran jechuudha keessattuu immoo biqilaan illee egaa abbaa cidhaatti guyyaan irraa kan isaadha isaa fi kiruu isaatiif erga yoo qabaatte gamanuma. Dhugaa dubbachuuf biqilaan fiilmii aartii Oromoo sadarkaa tokko deemsiseetuun ta'e kuma tarkaanfachiise baay'ee nama cimaadha. Hojii isaa immoo namni hundumtuu baay'ee jaallata. Guyyaa irraa kana bifa addaatiin kan hoteela kanatti eebbifamaa jiru garuu namoota hedduutu dhufaa jira. Baay'ee gammachuutu namatti dhaga'ama fiilmiin Oromoo sadarkaa kanatti ol adeemuusaaf. Baay'ee gaariidha keessattuu gaati diraamaa fiilmii hedduu irratti hirmaattee jirta. Mee egaa maaliin si eegnu mee namoonni egaa daawwattoonni warri si ajaa'ibsiifatan egaa gamanoo an baruu barbaadu waan ta'eef guddaa maaliin eegnu? Maaliin eegdu gaa'ee hojiiwwan garaagaraa dhufaa jiran jiru ammas immoo hojiin diraamaan TV irratti iskiriin ta'aa jiru jira ati ilaalaa hin jirtu jechuudha. Kanaafuu isaa hojjechaa jirta. Hojiin biraanis immoo jira yeroo dhufu hojiin ilaalu wajji. Hayyee guddaa galatoomii yeroo kiyaafe yeroo gaarii siifadha. Fadhaa galatooma. Tolee maqaa kee. Mooniit gammachuu. Egaa namoonni baay'een si beeku jedhee yaada keessattuu gaa sooshaal miidiyaa irratti hordoftoota baay'ee illee horattee jirta. Gidduu kana meeqa geessita? Kaleessuma kana 100 galeen jira. Har'a immoo 1,100 akkas lakka. Itti dabalee jiraan hedduu dabalee jiraan. Baay'ee namatti tola baga gammadde. Egaa guyyaa irraa immoo eebbaa fiilmii Finaaf irratti argamteedha kanatti jirtu. Mee qophiin jiru maal fakkaata? Isa dursa garuu baay'eesti bareedaadha. Uffannaan aadaan kee baay'ee bareeda. Qophiin fiilmichaa maal fakkaata? Qophiin fiilmichaa yaa amma eegalu jira. Haalli jiru baay'ee namatti tola. Namni illee hedduminaan illee dhufaa jira. Akkana amma yaadaa jiru kanatti illee bakki gaajee yaaduuni baay'ee namatti tola. Fiilmiin afaan Oromoo hin hojjetama malee agas marallee uummanni irratti hirmaannaan qabusi namni ilaalullee hin jiru. Garuu hamma kan hin arge baay'ee namni ilaaluudhaaf akka dhufe eebbisiisuudhaaf illee akka dhufe akka sooshaal miidiyaa irratti immoo beeksifamaa jirutti illee fiilmii afaan Oromoo kana jajjabeessuutti akka uummanni keenya ka'e akkasitti taajjabee jechuudha samoona. Baay'ee gaariidha. Keessattuu akkuma itti guyyaa irraa barreessaa fi daayirektara fiilmii kanaa kan ta'e Biqilaan fiilmii isaa lammaffaa eebbisuuf jechaa jira. Gamanumaan isaafis ta'ee kiruu isaa waliin hojjetaniif mee ergaa qabdu yoo jiraate? Ergaa namni qabu jalqaba fiilmii afaan Oromoo kana itti dhimmamee hojjechuu keetti yookiin immoo uummata kee biraan ga'uu keetti hedduu galatoomii galatoomin siin jaa akkuma uummata Oromoos bakka bu'ee akka dhuunfaattis ergaa nan dabarsuuf ciminni kee asumaan itti hafuufu maaliif namni hojii tokko hojjette hojii tokko irraa gara hojii tokkotti kan deemtu yoo namni mooraalii sii ta'e si jajjabeessee si cinaa dhaabbateedha. Kanaaf wal jajjabeessinu mucaa kana immoo gargaarree fiilmii tokko lama miti aga daangaa hin qabne takka inni hojjetu
uummata Oromoo fiisin ergaa hin dabarsa. Atis jabaadhuun jedhanii warra wajjin hojjetan illee jabaadhaa hojii gaarii qabatanii dhuftan hin jedhanii. Hayyee Manis guddaa galatoomii siifillee yeroo gaarii sifa ta'u turti gaarii. Galatoomii. Biqilaa Asfaawu barreessaa fi daayirektara fiilmii Finnaaf gara waltajjiitti isa waama. Baga nagaan dhuftanis ni jala akkasumas immoo miira itti dhaga'ame nuuf qooda. Biqilaa Asfaawu gara waltajjiitti naaf affeerani. Fiilmii hojjechuun baay'ee ulfaataadha. Keessumaa fiilmii Oromoo baay'ee ulfaata jechuuni. Garuu Waaqayyo nu gargaaree fiilmii lammaffaa hojjennee xumurreerra. Isa kana keessatti namoonni baay'een nu wajjiniin yaadaan deeggarsa guddaatiin nu wajjiniin turtaniitu warra nu tumsaa turtan hundumaa galatoomaa jechuun barbaada. Egaa akka kanatti guyyaa har'aa asii akka nuyi walitti argamnuuf Waaqayyo carraa gaarii nuuf kenneera. Isa kanaaf Waaqayyoon nan galateeffadha. Hunduma keessan warra waamamtanii bakka kanatti immoo argamtan isiniinis baay'ee isin galateeffadha. Aktoroota keenya hunduma isaanii baay'een galateeffadha. Maaliif akka salphaatti miti aktoroota kana wajjin hojii kana kan hojjenne hamma halkan sa'aatii 8tti dhamaasneeni egaa rakkina cimaa hin hojjenne rakkina kana dubbannee xumuruu dandeenyu. Bakka dhuftanii natti toleera gammadeera. Fiilmiin kun akka inni milkaa'uuf kallattii adda addaatiin namootni biqilaa deeggaraa turtan fiilmii Finnaafin deeggaraa turtan hundumti keessaniyyuu galata qabdu galata argadhaa isinii jenna. Kana taasisuudhaan kallattiimaan gara fiilmii daawwachuutti adeemna. Eenyummaa koo saarraa nuun beeku. Haati hattuun ilmoo isheen amantu. Maal jechuudha? Saba isaa bilisummaa fide. Maal? Fedha kee hojii gala kisii deemne. Kun waan biraati. Kanaan booda hojii kee hundaa illee filadhu. Nagadhisi. Maal gochaa akka jirtu garuu beektaa? Eeggisi. Ati maalitti jirta? Maal gochaa gara koo deebitee dhufte? Egaan daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan egaa qophii aartii mo'aatii jechuudha. Egaa silaa eegalee egaa namoota dudubbisaa turre gara fiilmii kana eebbisiisuudhaaf warra dhufan jechuudha. Egaa amma immoo warreen fiilmii kana daawwatan bahan egaa namoota tokko nan dubbisa jechuudha. Meegaa yaada isaan kennan walumaan kan hordofnu ta'a. Irra deebi'uudhaan haala kanaan kan namni dhaqsitee mana lubaan diizaayin guddaan ishee galateeffadha. Bakki argama isheetii naannoo Saadata Mirat Daraarmoo irrattidha kan isheen argamtu jechuudha. Haala barbaadanii fi bifa barbaadaniin ajajachuu dandeessu jechuudha. Namoota fiilmii kana daawwatanii bahan nan dubbisa. Ammallee na faana tura. Tolee suuraa warra isin beekne waliin wal barii. Suuraa jedhama. Suuraa Shifarraa jedhama. Ogeessa kaameraa. Hayyee keessattuu kaa daawwattoota keenya gabanumaan ogeessa kaameraa cimaadha. Maal turii maqaan? Brother Picture. Warri ka'uu barbaadan gabanumaan isa biratti ka'uu dandeessu. Guyyaa har'aa eebbaa fiilmii Finaaf irratti argamtedha kanatti jirtu. Gaheen ati guyyaa har'aa qabdu turtee maalidha? Isarraa eegallu. Gahee koo ilaalaa jirta. Olii gad fiigaa jira. Finaan irratti koree qindeessaa eebba fiilmichaadha. Qindeessaa jira. Narraa bareeda. Baay'ee. Tolee baay'ee bareedaadha. Keessattuu gaa fiilmiin kun egaa har'a ija godhatee namoonni baay'een illee ilaaluu dhufaniiru namatti tola. Mee qophiin jiru maal fakkaata? Namoota haga eegdan argataniitu moo mee maal fakkaata? Aartiin akkuma beektudha. Fiilmiin afaan Oromoo yeroo baay'ee galma
qofa keessatti cuqaalamee hafa ture. Amma garuu haala isaa geeddaruuni har'a jala bultii isaa hoteelatti eebbisiste borummoo akka haala ho'aadhaan galma guddaatti eebbisuu yaadne jira. Kanaafuu har'a kan waamamanii namoota muraasa borummoo namoota baay'ee affeeree jira. Baay'ee gaariidha. Keessattuu aartiin kun sinis ilaallata yeroo baay'ee illee qophii akkasii irra hin jiraata. Namoota qophii Oromoon qopheessu irratti hirmaatan keessaa illee tokkodha. Yeroo baay'ee isiniin arga. Gamanumaa wal qabsiisee waa'ee aartii Oromoo irratti yaada akkamii qabdaa? Fiilmii, diraamaa? Aartii Oromoo irratti amma dandeenyu gahee keenya baasaa turre. Akkuma ati gochaa turtu nuyi hundi keenya gochaa turre. Gahee mataa keenyaa bahuuf walii gad fiigaatti jira. Nunis immoo amma yoo Rabbi nu gargaare waggaa dhufutti waan haaraa qabannee dhufuuf qopheerra jira. Waan hundumaa qophoofnee fidneerra. Gahee wantoota biraadhaan immoo ogummaa keenyaanis akkuma beektanii Oromiyaa daawwadhaa kan jiru qophii qabannee yeroo dhiyootti dhufuuf riyaalitii shoo jalqabnee jira. Akka aarticha guddisuuf baay'ee walii gadi amma dandeenyu fiigaatti jira. Baay'ee namatti tola. Guyyaa har'aa Biqilaan gatii dadhabbii isaatii argateedha kan inni jiru. Isaafis kiruu isaatiifis ergaa dabarsitu yoo qabaatte gabaanuma. Biqilaan aartii Oromoo irratti dhugaa dubbachuuf dargaggeessa baay'ee dadhabaa jirudha. Kanaan dura miixatee baasee amma immoo baay'ee haala mijeessaadhaan isa duraanii isteeppii baay'ee fooyyessee siinimaa afaan Oromoo haala gaariin kan namoota guddisaa jiran keessaa tokko sadha. Baay'ee baga gammaddee baga milkooftee jedha. Hayyee suuraa illee guddaa galatoomii yeroo gaariifata. Galatoomii. Tole egaa daawwattoota keenya warreen fiilmii fiinaafin daawwatanii bahan keessaa ammas egaa shamarreen tokko na cinatti argamti. Tole maqaa kee? Jiituun jedhama. Tole Jiituu guyyaa har'aa eebbaa fiinaaf irratti argamteedha kanatti jirtu. Mee qophiin ture maal fakkaata ture? Qophiin hedduu bareeda ture. Normaalii aartiin Oromoo akkana guddattee arguu kiyyaanii baay'ee natti toleera. Fiilmiin fiinaafis fiilmiin Biqilaa hedduu bareedaadha. Waan bareedaan argee bahan. Hayyigaa mee guyyaa har'aa eebbaa fiilmii fiinaafidha. Eebbifameedha kan inni jiru jechuudha. Marsaan jalqaba. Fiilmicha irratti yaada akkamii argatte? Maal fakkaata ture? Haalli qulqullinni isaa akkati eegdeedha moo isaan olii moo mee gamanuma? Akka aartii keenyaatti baay'ee waan bareedaa wayiin arge. Kan yaadee ol ture baay'ee bareedaa ture. Yaadni isaas yaada bareedaa normaalii yuunik yaada yuunikii wayii ture hedduu jaalladheera. Namatti tola. Mee gamanumaan dhumarratti egaa Biqilaa fi kiruu isaa warra waliin hojjetaniif dhaamsa qabaatti gamanuma. Wanti jechuun ni barbaadu congratulation Biqilaa Biruuk baay'ee hojii bareedaa hojjettaniitu galatoomaa jechuun barbaada. Atillee dhaamsa nu laatteef hedduu galatoomii. Egaan daawwattoota keenya ammas egaa Meesiin na biratti argamti. Meegaa namni sin beekne badaa mana jira jedhee yaadu garuu daawwattoota keenya waliin wal barre. Hayyaan Masarat Dhaabaa jedhama. Fiilmii Finnaaf laalee bahaa jira jechaadha. Egaa Masarat Dhaabaa namoonni baay'een beektu jedhee yaada keessattuu sooshaal miidiyaa irratti shoora hedduudha kan isheen taphattu. Guyyaa har'aa immoo eebbaa fiilmii Fiinaaf irratti argamteedha kanatti jirtu. Mee maal fakkaata ture haalli qophichaa namoonni dhufan akkamii maal ture? Baay'ee bareeda. Egaa indastiriin fiilmii keenya akkaataa eebbarraa kaasee hoteelota gurguddaa irratti namoonni affeeramanii haala kanaan eebbisamuun isaayyuu waan guddaadha. Baay'ee gammadeera. Egaa fiilmicha amma tokko daawwatteetta jedhee yaada. Amma argiteetti mee haalli qulqullina isaa maal fakkaata? Abdii akkamii qaba jettee yaadda gara fuulduraadhaaf? Baay'ee bareeda. Seenaa isaatiinis wal qabate baay'ee na hawwatee jira. Keessattuu immoo waa'ee Oromoo akkaataan itti ibsa akkaataan itti hubadhetti dhaabbileen garaagaraa hundaa'u chaalenjiiwwan dubartoota mudatan sana keessatti seenaan isaa baay'ee natti tolee jira. Qulqullinni sagalee isaas akkasumas immoo suura isaas baay'ee bareeda. Baay'ee jaalladheen jira jechaadha. Biqilaan cimaadha. Namoonni sanarratti hirmaatanis baay'ee cimoodha. Vaaraayitiin isaas namoonni irratti hirmaatan taatonnis baay'ee jaalladheen jira jechaadha. Masi yeroo baay'ee egaa aartiin waa'een aartii siif hin galla jedhee yaada. Keessattuu warreen quuqama aartii fi quuqama Oromoo qaban keessaa ati ishee tokkodha. Yeroo baay'ee namoonni aartiin Oromoon guddanne akkas ta'e sana ta'edhani baay'ee odeessu. Aartii cinallee warra hin dhaabannedha. Kan amma kanatti odeessu jedhee yaada. Warreen kanaaf mee ergaa akkamii qabda? Qarshii qofaallee miti namni yaadaan illee wal bira dhaabachuun haamilee waliif kennuun barbaachisaadha. Gamanumaa fi aartii walii wal qabachisee daawwattoota keenyaaf ergaa akkamii qabda?
Kun egaa jalqabarraa kaasee yeroo hojjannurraa kaasee baay'ee rakkoo ture miiratti akkasumas immoo tiyaatirawwan garaagaraa kan quucaraniif sababa gargaarsa hin qabnee fi so kadhaadhaan malee indaastirii sana guddisuuf yookiin immoo suni hojiidha jedhanii nu fayyada jedhanii si gargaara jedhanii si kennu warri si kennanis kun immoo ta'uu qabu karaa adda addaatiin akkuma investimentii hoteelaa kanarratti invest godhanii abbootiin qabeenyaas haa ta'u namoonni dhimmi kun ilaallatu qabeenya qaban karaa kanaanis deeggaruu qabu jajjabeessuu qabu yeroo affeeraman waamichi taasifamuuf yeroo adda addaatti irratti hirmaachuutiin daawwachuu ilaaluu akkasitti guddataa afaanichis akkasitti guddataa jira. Keenya Google irratti amma recognition guddaa argatee jira gama fiilmiitiin isoo dhufu jijjiirama guddaa fida jechaadha. Ayyee baay'ee gaariidha. Egaa mee guyyaa har'aa cidha biqilaadha jechuu dandeenya yeroo dadhabbisaa kan inni ijaan argaarudha. Isaa fi kiruusaa warra ta'aniif mee ergaa baga gammaddee dabarsiti. Biqoo baga gammaddee baga siin gahee daa'ima isaa lammaffaa jechaadha. Baga milkooftee warri hirmaattanis baga milkooftanii namoota haaraa arginee jirra jabaadhaa aaktiingiin keessan haalli keessan baay'ee bareeda. Galatooma waan tokko nu gumaachitanii aartii Oromoo keessatti jechuun barbaada ulfaadhatis. Ayyee masiikoo ati illee galatooma. Ayyee. Tolee mee maqaa kee? Maqaan koo Fireezer Shifarraan jedhama. Tolee egaa guyyaa irraa eebba fiilmii Finaaf irratti argamteetta keessattuu gahee wayii qabda natti fakkaata. Mee maal ture gaheen kee guyyaa irraa? Guyyaa irraa gaheen kiyya qindeessaa ture. Keessummeessaas hin ture. Haala gaariitti keessummeessaa ture. Ayyee baay'ee namatti tola. Egaa inni jalqabaa marsaan jalqabaa har'a eebbifamaadha kan inni jiru fiilmiin kuni. Mee hirmaannaan namootaa maal fakkaata ture? Namooti ammas hin eegdan dhufaniiru. Hirmaannaan namootaa baay'ee gaarii ture. Amma kan eegneen nu turre hin ta'u. Nama baay'eedha kan irratti hirmaate. Inni borii immoo kana caalannee abdii qabna. Ayyee baay'eedha. Egaa mee guyyaa har'aa egaa ija dadhabbii isaa argeedha kan inni jiru biqilaan jechuudha. Fiilmiin Finaaf kun har'a eebbifameedha kan jiru. Waa'ee aartii irratti waa'ee aartii industirii fiilmii Oromoo irratti yaada akkamii qabda? Maaltu ta'uu qaba jettee yaadda? Biqilaan baay'ee irratti dhamaa'eera fiilmii kana irratti. Akkan ta'e yaadutti industiriin fiilmii Oromoo baay'ee guddachaa jira waggaa lamaan as kana. Gidduutti xinnoo dhaabatee ture garuu amma irratti xurutti bobba'aa jiru kana caalaa guddachuu qaba jedhee yaada. Guddachaas jira garuu daawwattoota barbaada yeroo baay'ee fiilmiin afaan Oromoo daawwattoota hin qabu akka fiilmii warra kaanii jechuudha. Uummata Oromoo gara fiilmii daawwachuutti yoo deebi'e ijoolleen keenya waan caalaa waan bareedaadhaan dhufu jedhee yaada. Egaa keessattuu kaastee jirta yeroo baay'ee fagoorra dhaabanneedha kan nuti komannu aartiin Oromoo hin guddanne fiilmiin afaan Oromoo hin guddanne jennee baay'ee dubbanna gamanumaan egaa daawwattootas daawwachaa jiraniif hirmaannaan keenya akkam ta'uu qaba aartii Oromoo eenyutu guddisaa isa jedhuuf mee deebisaa. Aartii Oromoo hundumtuu akka jiramne amma anas ta'ee yaatis warri kaanis baay'inaan fiilmii Oromoo afaan Oromoo hin ilaallu. Argeettootee akka warra kaanii sinimaa galanii meen ilaalamu yeroo baay'ee fiilmiin inni eebbifama eebbarraan kanaaf darbee hin beeku garuu uummatituma irratti akka kana fiilmii kana irratti bobba'ee eebba duwwaadhaan otoo hin taane sinimaa akkuma warra kaanii sinimaadhaanis torbeen ilaalame guddata jedhee yaada. Hundi keenyayyuu wal bira dhaabannee aartii Oromoo guddisuu qabnaan ergaa keetii jechuudha. Wal duukaa dhaabannee hundi keenyayyuu aanni isaatis hundumtu keenyayyuu. Ayyee baay'ee gaariidha. Meegaa guyyaa irraa biqilaan fiilmii isaa eebbisiifatee jira. Mee baga gammaddee jechuu ni dandeessa qabanuma. Biqoo ija dadhabbii keessa argitee fi baga gammaddee cimii kan waan tufuufi fiilmii sadaffaan eenna yeroo dhiyootti. Dirqama. Dirqamaadha kun. Ayyee guddaa galatamii yeroo gaarii. Galatamis. Ishee. Egaan daawwattoota keenya qophiin aartii mo'aa keenya har'a egaa kana fakkaata ture eebba fiilmii Finaaf warreen irratti hirmaachuu dhufan yookaan immoo eebbisiisuu dhufan egaa yaada isaanii tokko lamaan isin biraan gahaa turreera jechuudha egaa bakka bareedaa akkasitti egaa fiilmiin afaan Oromoo Finaaf eebbifameedha kan inni jiru jechuudha egaan dhugaa dubbachuudhaaf fiilmicha anillee daawwadheen ture fiilmii afaan Oromoo hamma tokko ol guddiseera jechuun hin danda'ama haalli qulqullina isaallee bareedaa ture jechuudha egaa fiilmiin kun yeroo dhihootti eebbifamee erga xumuramee booddee
egaa akkasiin bira qaqqabu qabanumaan abdii kooti dabalataan immoo dhaamsanii guyyaa har'aa qabu hundi keenya iyyuu wal cina dhaabachuudha kan nuti qabnu aartii Oromoo guddisuudhaaf jechuudha egaa aartii mo'aas egaa kanuma sababeeffachuudhaanidha qophiin kun kan isiniif qophaa'u jechuudha namoonni baay'ee fagoorra dhaabatanii aartiin hin guddanne aartiin afaan Oromoo ganaadha jedhanii kan odeessan baay'eedha garuu maaliif guddachuu dhiisee jennee utuu egaa wal bira hin jirru wal bira hin dhaabannu wal bira dhaabachuun immoo egaa barbaachisaadha yaadaan dandeettiidhaan hamma qabnu wal bira dhaabannee aartii keenya haa guddisnuun egaa dhaamsa kooti jechuudha egaan qophiin guyyaa har'aa kana fakkaata ture qophii kana qopheessuudhaan isin biraan gahaa kan hin ture egaa ani Salaam Salamoon ogeessi kaameraa keenya Dirrii Haraa Dabbabee waliin ta'uudhaan jechuudha haala kanaan immoo na bareechitee qophii har'aa kan isin biraan gahuuf egaa akka kanatti kanatti uffistee mana uffataa lubaan diizaayin hedduun ishee galateeffadha bifa barbaadaniin egaa isiniif hojjechuu dandeessi jechuudha qophiin kana har'aa kana fakkaata ture torbee garuu qophii aartii haaraa fi adda ta'e qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha gamanumaan egaa qophii kana xumurreedha kan nuti jiru kanarraa kanumaa yeroon keenya waan dhumeef nagaa isinitti dhaammachuuf deemaa torbee immoo qophii haaraa qabadhee isiniif dhiyaadha jechuudha hammasitti nagaan tura deebana.